kenna ajaa'ibaatu naaf kenname jechuudha guyyaa har'a nama waan xiqqaa galateeffatetu waan guddaa bira gaha. Egaa namni kana wallaaltan hin jirtanii inni firii tokkichi kun gabaatti birrii meeqan bitama yoo jettanii birrii 30 jechuudha. Garuu kun hundi kenna naa dhufe jechuudha. Yaa warri baadiyyaa fi warri magaalaa garaagarummaan qabamu jiru yoo jiraate inni tokko kana jechuudha. Ashama harka fuunee hordoftoota masiyaarsiitu jirra jirtu bakka jirtetti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha guyyaa har'aa viidiyoo biraatiin deebi'ee dhufee jira jechuudha. Isa kana namni wallaalee hin jiru boqqoolloodha jechuudha. Jireenyi baadiyyaa fi jireenyi magaalaa garaagarummaa inni qabu as keessatti kan isiniif qoodu ta'a. Warroonni biyya ormaa jirtan gaafa biyya keessan galtan waan isin mudatu tokko irraan kaasee isiniif qooda jechuudha. Har'aaf isin fayyaduu illee baatu guyyaa tokko garuu isin fayyaduu danda'a waan ta'eef iyyuu. Innaa inni kun akkuma argitanu boqqoolloodha jechuudha. Haala kanaan irraa falafalaatiin deema waan qoronqondaa isaatii fi boqqoolloo gargar baaseetidha kanan deemu jechuudha. Egaa jireenyi magaalaa keessatti akkuma jiraatamutti jiraatame garuu mootu baadiyyaa keessatti warri lafa qabu baay'ee fayyadamaadha jechuudha. Warroonni biyya ormaa keessa jirtanii gaafa biyya keessan galtanii baadiyyaa qofa magaalaa qofa irratti xiyyeeffannoo gootanii jireenya magaalaa qofa filachuu osoo hin taane baadiyyaa keessatti lafa bittaadhaan ta'uu danda'a, okkuliidhaan fudhattanii ta'uutii danda'aati. Bifa saniin qonna yoo qabaattan baay'ee tokko filatamaadha. Wanti gabaa irraa bitamu maasaa ofii irraa argachuun ni danda'ama jechuudha. Dirqama lafa qabaachuun giddii miti baadiyyaa irratti qotatanii akkasumallee immoo warri qotachuu hin dandeenye aqim dakkaamaa warroonni ta'anii okkulii kennaniitu achirraa lafti kan abbaasanii ta'ee kan humna qabu mootu humna isaatiin hojjetee haala saniin midhaan argamu lafa sanirraa argamu qixa fudhachuu ni danda'ama jechuudha. Kana namni hin beekne jiru baay'inni ijoolleen biyya alaa jirtan ijoollee baadiyyaati waan taataniif iyyuu jechuudha. Haala saniin yoo ta'e malee jireenya ofii fooyyessuun hin danda'amu biyya keessatti. Akka achi teenyee ilaallu kanaa miti haalli hundumtuuyyuu namatti jijjiirama. Achi waan hedduu karoorfannee hin dhufna garuu mootu akka nuti jenne sanatti jireenyi nuuf mijachuu dhabuu danda'a. Deebinee filannoo biyya ormaa godhuu irra mootu asumatti jabaannee mala garaagaraatiin jiraachuun dirqama jechuudha. Namoonni waggaa 2 hojjetanii waggaa 2 as turanii daa'ima argatanii daa'ima isaanii sangatanii mootu biyya ormaa tamanyaan hin jiru. Yaa jaalatanii osoo hin taane jireenyuma fooyyessuudhaaf jechaadha jechuudha. Filannoo biyyuma arabaa gochuu osoo hin taane asumatti hojii garaagaraa hojjechuu filatamaadha isin jechuufani haala kanarraa falafalaan jira qoodaarraa jechuudha. Kanaaf hojii garaagaraa hojjechuun barbaachisaadha. Waan tokko irratti xiyyeeffannoo gochuun hin barbaachisu. Magaalatti isin hojjetama garuu mootu gibirri akkasuma hanga fe'ellee ta'uuf dadhabbiillee qabaatu baadiyyaa keessatti hojjechuun magaalaa ta'anii baadiyyaatti hojjechuun iyyuu bu'aa guddaa qaba jechuudha. Kanaaf namni natti dhufnaan adda kutii jechuudha gidduutti ani na jalaa badee maal jechuu barbaadita walumaa galatti akka gaafa achi jiru karoorfanne biyya ofii keessatti gallee nu ta'a jechuu miti. Garuu immoo abdii murachuun hin barbaachisu. Biyya keessatti nama wal fakkaatanii jiraachuun ni danda'ama. Inni guddaan immoo ilaalcha abbaan jireenya ofiitiif qabu hojii irratti xiyyeeffannoo nuti qabnu hojii tuffachuu dhiisudha jechuudha. Kana fakkaata haala kanaan dura faaqee jira jechuudha. Kana akkuma argitanii boqqoolloo kan qabu duwwaatti baasee jira jechuudha. Kun amma firee tokkichi akka magaalaa Itaayyaatti naannoo biraatti hin beeku garuu tokkichi kun birrii 30 ture jechuudha. Birrii 30 bitaatii kan ture jechuudha. Qoqqooloon isaa hanga birrii maannoo kiiloon tokko gannarra kan bitaa turre birrii 56 waan akkasiiti jechuudha. Boqqoolloo kiiloo takkitti jechuudha yeroo ammaa kana keessatti. Wanti hunduyyuu bakka hin jiru
dabaleetidha kan jiru garuu maasaa ofiitirra yoo ta'e mootu naannatiidhaan akka barbaadanitti nyaachuun ni danda'ama jechuudha. Jireenya magaalaa qofa gaafa achi galtanis filachuu osoo hin taane mala garaagaraatiin namni fira baadiyyaadhaa dhabin jiru waan ta'eef akkasitti yoo hojjetattan jiraachuun ni danda'ama. Har'a hojjennee qarshii qabna hin rakkannu jechuu dandeessan garuu yoo qarshii sun qarshii irratti hojjetaa yoo hin deemin dhumaatidha kan deemu jechuudha. Ijoollee baay'een argaa jira asittillee kan daa'ima takka godhatanii deebi'anii filannoo biyya arabaa godhan kan poroosesii fixanii taa'antu jira waggaa 6 waggaa 7 biyya Oromoo hojjetanii deebi'uudhaaf jechuudha. Kanaaf kun ta'uu qaba jedhee hin yaadu. Baruma baraan ashkariyaa namaa ta'uun sirrii miti. Osoo fayyaa qabanuu osoo biyya ofii keessatti hojjetamuu hin danda'amu biyyuma ormaatitti deebi'uun sirrii miti. Nuti baay'inaan ijoolleen biyya arabaa gargaarsa namaa irratti qarshii keenya kan badhaadhessinee dhufnu gaafaas keenya mootu dubbiin akkasii miti jechuudha. Gaafa achi jirru homaa nutti fakkaatu dhugaa dubbachuudhaaf 2,000 3,000 gaafa namaaf kenninu qarshii xiqqaa nutti fakkaata. Garuu gaafaas keenyadha kan arginu jechuudha. Keessattuu warroonni osoo biyya hin galiin waggaa dheeraadhaaf biyya ormaa turtanii birrii qabannaa irratti anillee waan bira tareef jechuudha. Homaa namatti hin fakkaatu maaliif jireenya biyyaa wanti nuti beeknu hin jiru, wanti nuti argine hin jiru waan ta'eef jechuudha. Wanti bakkee san taa'ee nu eegaa jiru hin jiru. Wanti hunduu dabalee jira yeroo ammaa kana keessatti jechuudha. Limmoo irraa ka'ee kibriit irraa ka'ee jechuudha. Wantoonni xixiqqaadha jedhamee bakka gatiin isaa madaalamaa ture wantoonni hunduu dabaleetidha kan jiru yeroo ammaa kana keessatti jechuudha. Kanaaf anis biyya ormaa nama argii gale keessaa tokkodha. Hanga nam ijoolleen biyya ormaa nama rartu namni biraa galaana nyaatu jechuudha. Maaliif dadhabbii waan jiru hundumaayyuu waan hin beekuu fi xiyyeeffannoo godhaa sirriitti namoonni as turanii daa'ima takka lama dahanii sana booda deebi'anii filannoo biyya ormaa godhan jechuudha. Gaafa achi jirru osoo biyya keenyatti gallee boqannee jenna biyya keenya hawwina. Gaafa as keenya mootu osoo biyya ormaatti deebi'ee jenna. Nama hunda osoo hin taane namoonni muraasni jechuudha kan deebi'anii deeman namoota hedduutu jira jechuudha. Maaliif jireenyi haala isaan barbaadanii dhufanis saniin deemuu fi yoo didu waan barbaadan san yoo dhabanu ijoollee isaanii sanis mootu waan barbaadan godhanii fi guddisuu dhabuu gaafa dadhabanu filannoo achi godhan jechuudha. Osuma jaalatanuu ilmoo ofii gatanii kan biyya ormaa deemutu jira. Kanaaf har'a yoo itti hin yaadin boru wanti dhufu hin jiru waan ta'eef har'a qarshii keenya seeraan qabatin boru wanti argamu hin jiru waan ta'eef jechuudha. Ol kaatanii fuudhanii jedha Oromoon. Wanta hin jirre tokko fudhachuun hin danda'amu waan ta'eef iyyuu jechuudha. Egaa sagalee isinitti dheerechuu hangan beekuu fi hangan arge irraa waan beeku irraa kanan isinii qoode malee beekee beekumsaan isin caalatii miti. Hanga viidiyoo birootti walitti deebi'uus turtii gaarii isiniif haa ta'u jechuudha. Of hin gatinaa of hin dagatinaa jechuun afaan viidiyoo kana isiniif waraabe jechuudha. Hunduu gara qabaatu immoo dhiifamaa. Boqqolloo kiyya saala kanaan falafalaatidha kan jiru jechuudha. Keessay yoo xumurame yaa hojii garaagaraa qaba. Faayidaa garaagaraa qaba. Waan garaagaraa keessatti fayyada waan ta'eef akaayisuu ta'e hooluu nyaannu ta'a.